እና nama dhibba afurtu na jala hojjetu. Na jala seenaati namni dhibbi afur hojjeta. Samboota laayikii guddaa fi viiyuu guddaa kan argate ayfoonii badhaafamu. Ayfooniin jeenoo silkii badhaafamu. Ayfoonii guddaan ammas guddaa. Gangalattanii iyyitanii iyyisiistanii deemuu viiyuu guddaa argachuu dandeessan. Ayfoonii sun ta'e silkiidha. Kayetan karaa irratti bahee hojjedha waan addisiin isa gooyi nama karaa irratti baheen itti sirbicha nama wajjin hojjedheen agarta vaayiraalii naa ba'a. Isa akkuma sirbeetti siyaa ba'u badhaasaan abbuma fedhe haa ta'u. Garuu akkasittiin hojjedhu akkan duraan hojjedhutti hojjedhu biyyitti godheen hojjedha. Eessa jirta? Kan sing taffaa bira. Trovate un concordo. Vinto ne kan. Macchina non Ashandaan deemte himaaki. Ashandaadhaadha guyyaan. Wayne. Gara ganaadha. Har'a guyyaan nama eebannaati uffata ashandaa kan hin beeksisuun qabaa bar. Wayne qoy ganaa uffadhee beeksisu deema. Beeksisa sana hin qaban ganaani. Ni raafadhe yoomi ashandaan. Ganaa Oromoon Ganaadha. Itti na galabbatti ammas. Hin beektasi. Maal? Beektas lakka. Na galabbatatteetuma beekteetuma itti yaaddeema jettaan. Singo. La silke sa pila jira. Jadi sekarang berasa malah kecil. Oke. Kan udah mau mari. Maal jettee? Oomo jetta amma waggaa sirraa baate hojjetta. Gaajira miti. Kursii nyaatte? Sagaleen kee jiru maaki? Nutti haasa'aa jiraatte sagaleen kee jiru. Biiftu ispoortii dubbatu har'a. Inni hojjettu ispoortii. Har'a mataan dhukkubeera. Wanti sun akkamitti deemu jira silaa piroosesni Dubaay sun Baabaa gaafadheen ture. Gadhiisa. Baabaa gaafadhee. baabaan kan kee qoy an haadhatan ta'e wanti abbaan kan kee kan Maquma isaatu baabadha bar. Maquma tiktook isaatitu baabadha. akkas jee haa an baabaa sinti baabaa kan kee kabiraatu bareediti kaynaani abbaa manaa godhati baabaa Indi ati haadha kee haadhati waan taateefu baabaa biraa muusitu beeka. Ani maqaa isaa tiktook irra jiru laal baabaa jedhee jira qoy intina si godha sheera si godha booda. maqaa isaatu baabaadhaan bar baabaan kun kamiin jabar kami baabaan kudi amma Maquma tiktook isaatitu baabadha. Suuraa kanarratti hojjedhu chaalenjii cinqallaatiin attaalchi. Sitti meeman mala gabaa keessa deeme tanani hojjedha. Yoo rukutames rukutame gaa'es. Warra Itoophiyaa. Tuuta dubbadhu haasawaa. Indee maal taati?
Taasi dhukkubaay. Suuta dubbachuun dandeessu eessa iyyite qoy. Nani yemoo ammayyee. Anaatu sagalee itti deemu akkami qoy micoon suuta dubbatu jirti moo mee amma dubbadhu. Nani baay'uma ni yaara. Haa gisee dubbatu warri Itoophiyaa maa akka hiikansa biyya giseen silkii dubbisuus heeloo bareedi jetti giseen heeloo akka nagaa wayyaadha rifadheen arasuutu dubbatu haa ilma jirta wallaahi nuti biyya arabaa keessatti jiruun biyya namaatutu zeeroon gootee jirti sigalee sammuun teenya iyyeessaa dandeenya namni yoo kooflee ni aarra nuti amma isaa koofla dheeraa haa jaanii walitti yoo dhaaban maali isaa mataa nu dhukkuba biyya namaa kana keessatti hin dandeenye isa Itoophiyaatti namni silkii isin bilbilee suuta dubbadha wallaahi nuti isin irraa qaanfanneetiti cal jennee isin dhageeffanna isa isin iyyisan faa akkana gooneeti nagiyaa isin jenna akka tol qabne because isin bilbilee suuta dubbadha wallaahi maakiin kijibdee jaamee gaayis waan kun kijiba halo Nuuroti mayii sabar. Ay. Akkasii mintalee mataa na dhukkubee ani danda'u. Ati dhuftee iyitaasitti suuta dubbadhu suuta. Nuti hayyiru gaafa qabsooti la gaafa rakkoon Akkasittiin gajjeessi suuta jeessi taasaara. Kanatti kinu hin iyyina hin dubbanna gaafa ትንሽ ነገር ነው እየሰራ ያለው ግን ወደፊት ታያለህ ቤቱ ቆያቲ rifeensa namni irraa du'e kanaan mataa si dhukkubsu jira moo mataa keessa Maatii bamaara akkasnaan jetteen gara bina jibbisiisa yuuzime kan jedhani akkas. qoy maaltu mataa si dhukkubsu jira mataa kan kee kun addaati bar mee gajjee akkasitti Fuulli addaatee jira kasan. mee gajjee haadha kuti yaa ilmooti gajjee rifeensi kee kwaasmeedaa ta'e kun kwaasmeedaa kubbinooma kubbaarra dhiitaa oolan fakkaata maal ta'eeti kwaasmeedaa ta'e bika kubbaatti taphatan Inni akkamitti addi amma nageessitu inni kubbaarratti kwaasmeedaa qofa miti barranyaa hunda qaba jidduu tanaan maaltu ta'e maaltu kanas godhe rifeensa qibaatii dibadhu deemii Eeshi mandi badda. qibaatii dibadhu maamillee Eeshi qibaatii dibadhu tishee filiisaa eeshi. Qorqorroo irratti jaalladhu luukiin digdamii afur nagaa. Adda kiyya irratti qorqorroo jaallatta? maal godha adda ta'e kana gara qorqorroo ijaarratee rabbii wallala obboleettiiti Koomentii allaa maal akkanan jeessitumu? Dhiira ishiin geeta. Manaan geesseedhaan Amma laali asitti hojje'een صلي واستوي ليش دعاية عادل الله يحميك ويحمي أهل توبيا والحبشة يا رب ويخليك أولادك ويجبر بخاطرك تعال عمي السلام عليكم كيف حالك كويسة؟ خلاص يا ماما والله عندي 4 أطفال اي والله 4 بنتين وولدين وطعام ما عندي لهم طعام ما معلش خلاص شكرا يا ماما
بالليل ان شاء الله نلعب وياك جيم واحد. دلوقتي ها دلوقتي ما فيش ناس عندي يا ماما، والله ما فيش.